Akkam jirtu baga nagaan deebitanii gara chaayinaalii kanaatti dhuftanii nan beekaa yeroo murtaa'eef badeedha kanan ture. Har'a garuu bal'inaan akkamittiin akka gestational age calculate goonu dhufeera jechuudha. Akkamitti akka goonuuf dhufeera jechuudha. So hanga dhumaatti na duukaa ta'a subscribe gochuu hin dagatina. So egaa jalqaba irratti osoo gestational age calculation ittiin galuun dura first of all you have to understand the formula of gestational age yookiin immoo formula gestational age yeroo hundumaa yaadachuu danda'utu qabdu jechuudha. Innis maalidha? Formulaan isaa formulaan gestational age maalidha? Gestational age argachuuf date of visits minus last normal menstruation period. Kun maalidha? Formula gestational age jechuudha. Formula gestational age jechuun maal jechuudha? Gestational jechuun gabaabaa pregnant woman jechuu gaafa ta'u, age jechuun maalidha? Umuriidha jechuudha. Umurii mucaadha jechuudha. Akkasumallee date of visit jechuun maal jechuudha? Guyyaa dubartittiin gara keenya dhufte jechuudha. Fakkeenyaaf harri guyyaa meeqa? 30 ji'a 7 akkasumas immoo bara 2000 meeqadha? 7 jechuudha. Garuu gaafa sun jira jirtanitti guyyichi gaafa 2 ji'a 10 2020 taatana guyyichuma jechuudha. Date of visit jechuun guyyaa haati sun gara keenya maal taate dhuftee jechuudha. Akkasumas last normal menstruation period jechuun immoo the last time jechuudha. Yookiin immoo guyyaa isa dhumaa isheen itti laguu ishee maal taate argite jechuudha. Kanaaf maal gochuudha? Guyyaa isheen dhufteerraa guyyaa laguu isa dhumaa maal gootu? Dhiirristuu jechuudha. Kanaaf example haa jalqabu. Example. A pregnant woman or grandiose pregnant mother come to you. His chief complaint of something. One thing is about the as she claimed her last normal menstruation period was leqato gaafa lama ji'a lama kuma lamaaf meeqa saddeetidha jedha. Kun maalidha? Guyyaa laguu ishee isaa dhumaadha jechuudha. Akkasuma immoo guyyaan dura kun bira dhufte yoomidha? Har'aa ta'u fakkeenyaaf harri meeqadha? 30 akkasuma immoo ji'a 7 2018 jechuudha. Kanaaf amma maal goona jechuudha? Calculate gochuudha jechuudha. Maal jedhamu jedhu gestational age argachuuf date of visit hir'isuun last normal menstruation period. Guyyaa isheen dhufteerraa guyyaa maal taas? Guyyaa laguu ishee isaa dhuma. Kanaaf amma arganneerra moo arganne? Maal arganneerra? Guyyaa ishee dhuftee barreerraa guyyaa laguu ishee sanaas barreerra walirraa hir'isna jechuudha. Tole tokkoffaa. Jalqaba kan barreeffame nama guyyaa laguu osoo hin taane guyyaa isheen dhufte yoo dhufte gaafa 30 ji'a 7 2018 hir'isuu gadii asbara hir'isuu gadii maali guyyaa laguu isaa yoo 2018 jechuudha. Maal goota irraa hin hir'isne jechuudha. Tole 32 gaafa kaasu ni qafa 28 isa booddee 7 gaafa kaasu 5 dhumeera dubbichi. Ulfa ji'a 5 guyyaa meeqa? Guyyaa 28dha jechuudha. Yeroo immoo wanti isin dagachuu hin qabne maalidha? Yeroo hundumaa seera meedikaalaa, seera istaatiikii, seera gaayinaakooloojii umurii daa'imaa yookiin immoo umurii ulfa tokkoo kan ittiin ibsan guyyaa miti ji'a sadii. Maaliin ibsan? Torbeedhaan ibsan. Kanaafuu dirqama maal gochuu qabna? Torbeedhaan taa'uu qabna. Akkamitti torbeedhaan keenya yeroo ji'a 5 ji'a 5 guyyaa 28 akkamitti torbeedhaan keenya yaduu kaataa jalqaba irratti ji'ichi gara maaliitti deebi'uu qaba? Gara guyyaatti deebi'uu qaba. Ji'i 5 torba si'a meeqa ta'a? Kan jedhu garuu yoo barbaanne maal gochuu qabna? Ji'ichi gara guyyaatti deebi'uu qaba. Guyyaan 28 asii deebi'e. Kan yeroo guyyaan ji'a 5. Ji'i 5 guyyaa meeqa ta'a? Kan jedhu baruuf maal godhu? Baay'isii 30 ta'a jechuudha. Meeqa 5 baay'isuu 3 meeqa? 15 asii meeqa jechuudha? 0 meeqa ta'a jechuudha? 50. Asii guyyaa meeqa? 28. Eda'uu meeqa? 28. Kun walitti meeqa ta'a? 78. Dhumeera moo? Dhumeera. Amma illee maaltu ta'a? Guyyaadhaan ibsama jennee maaliin? Torbeedhaan ibsamuu qaba. Kanaafuu guyyicha torbeetti deebisuuf maal gochuu qabdu? Hiruun 8 kan jedhu. Hiruu meeqaa gootu? Hiruu 7 gootu jechuudha. Tole as deebi'amu. 78 hiruu 7. Dhaggeeffadhaa.
dogoggortanii kaalkuleetarii kan fayyadamu. Irraan dogoggortanii kaalkuleetarii kan fayyadamu. Maaliif yoo ta'u shimatti osoo hin taane kaalkuleetarii yeroo tokko maal godhaa lakkoofsa deesimaaliidhaan kan inni muuqamu. Fakkeenyaaf isinitti hindii ta'u warra digdamii sadii ga'eedha. Isa booddee ammas guyyaa 8 qabu. Guyyaa 8 isa booddee guyyaa 6 sinate fakkeenyaaf guyyaa 6 torbaaf gaafa ilta maal moo yeroo hin dandeenye guyyaan 6 maal guyyaa 6 torbee tokkoon dhufa inni kaalkuleetariin garuu maal jedha lakki 6 torbaa furuu hin dandeenyeetu tuqaa 6 naa hin jedhu maal kan inni ta'u guyyaa 7 torba ta'e guyyaa 8 isaan ga'aa jedheedha kan inni qabu yeroo kana maal ta'a jechuudha. 23 fi 8 jechuun immoo hin jiru. 8 jechuun guyyaa 8 nu jalaa ta'a. Isin dogoggorsa. Kanaafuu maal kan isin gootan shiruu harkaanii gara beektuun isaan kan isin shiruu yaaluu qabdan. Toledha. 773 torbaaf meeqa ta'a kan jedhu baaturu. Tokko torbaaf ni qaba. Inni ramu. 17 inni ramu. Meeqa ta'a? Lama. Lamaan meeqa? Kudha. Saboota maal ta'a kun kanaan bada kunuun 38 torbaaf meeqa? 5 38 meeqa ta'a? 3. Sadiin guyyaa torba muramu. Kanaafuu maal ta'a? 25 guyyaa 3. Ulfi dubartii kanaa meeqa? Torbee 25 guyyaa 3 jechuudha. This is the first example. Ifaadha yookaan sirriitti ifaadha. Garuu fakkeenyaan amma isin fudhadhe kun baay'ee sasalphaadha. Maal yoonaan jettan wanti eebbifamne hin jiru, wanti liqeeffamne hin jiru, wanti calquu hin jiru, wanti cidheenni as deemne hin jiru. Fakkeenya as deebi'amu. Sijjiin kan namadaan jiru illee gaddan gaddan biyyoonni saddeet gaddan. Namoonni namadaan jiru illee gaddan. Warra sana nama gaddan shantan. Adaan kun shantan maal gaddan sana keessatti daddabbanii haasoftan. Gaaffii lakkoofsichi hirrifamuu danda'u. Fakkeenyaan isin fudhadha. Hojii guyyaan kun mara guuttadha. Guyyaan kun torban kuma lama kudha 8. Akkasuma uummanni jaraa boolaamu kuma lama kudha 8 deeratee gurraa lamtiin ta'u maal negatiivii deemsa hin jedhamu. Maal hirrifamuu danda'u kam. Kanaafuu maal ta'a? Dubbii biraatti seensisaa jechuudha. Kanaafuu egzaampilii sila fayyadame maal isa salphaa. Mee egzaampilii isa cimaa immoo haa ilaallu. Kanaafuu amma immoo fakkeenya isa lammataa isa namoota baay'eetti cimuu itti haa dabalu. Sirriitti dhaggeeffadhaa isa kana. Egaa maal jechaa irraa gestational markanii didaara gestational age argachuuf maali dhannee beetuu viizit harrisuun laafatu normaal menstruation period. Kuni maalidhaa? Hin jijjiiramu. Raabis. Example lammaffaa kun dubartiin tokko harra nu bira dhufte. Harri meeqadhaa fakkeenya dhaga. Tokko ji'a 8 2008 nu bira dubartiin tokko. Namni keenya dhumaayuu dhugganitti si gaafatan maaliif kun gaafa 14 ji'a 12 2007 kan isheen dhufte. Gaafa tokko ji'a 8 2008 laguun ishee mul'ishu gaafa 14 ji'a 12 2007. Kanaafuu amma gaan akkamitti walirraa hir'isa. Ganni darbeedhaa jechuudha. Bara mucichitti ulfeeffamee fi bara mucichitti amma nu gadameessa keessa jiru garaagara moo gara tokko garadhaa jechuudha. Kanaafuu amma inni kun maaliidha kan jedhu faayidaa. Okay. Date of visit last normal menstruation 3. Date of visitation loggoo 8 2010 guyyaan isheen bira. Laguu isheen 14 2018. Walirraa kun hin hir'isna. Tokkorraa 14 hin ta'a. Tokkorraa 14 ta'uu danda'u. Maal goona? Onnaarraan. Onnaanuyyuu ji'a. Osoo gadi ji'icha as deebi'a. Ji'a 8 irraa ji'a 12 ta'a. Kanaafuu maal goona? Onnaarraa liqe. Onnaanuyyuu waggaa. Waggaan gaafa liqeessu waggaa tokko liqeessa. Ji'i garuu gaafa guyyaatti liqeessu liqeessa. Liqeessa osoo hin taane liqeessa.
amma hana dhaggeeffadhaa irra isin deebi. Guyyaan tokko guyyaan mudannaa kudha afur tuqulee kudha afur naa taasisu jettee namni kaasa hin ta'u. Maal godha? Ji'arraa liqeeffama. Ji'amii ji'a. Kanaafuu haa liqeeffama. Ji'i saddeet ji'a tokko keessatti dabalu asitti dabalu. Ji'i tokko guyyaa meeqa? Guyyaa saddeet. Kun meeqatti gadi baa? Torba. Kanaafuu meeqa taa'u? Ji'a torba. Kun daruu yoo ta'e soddomaaf guyyaa meeqa? Guyyaa soddoma. Qotee amma booda dhibba. Guyyaa soddomii tokko irraa amma kudha fiin taa'an meeqa dhufaa? Kudha torba dhufa. Kudha torba. Eshi saddeetirraa kudha lama kaasna moo torbarraa kudha lama kaasna garuu torbarraa kudha lama kaasna. Maaliif ji'a tokko keessatti dabalanii jiru? Guyyaa sima dabalanii gadi ture. Tole torbarraa kudha lamaan kaa hin ta'u. Maaliif hin ta'u? Kan hubatu hin dandeenye fudhata. Seeraan dhumaa jijjiirraan jijjiiru. Kanaafuu maal godhan jedhu waggaarraa liqeeffannaa. Soori kun meeqadhaa? Kudha torba. Waggaarraa liqeeffannaa. Waggaarraa liqeeffannu waggichi immoo eessaa fidu? Inni biqilii keessa jira yoo ta'e warri jattaman as deebi'a. Kuma lamaaf kudha saddeetamii fi kuma lamaaf kudha torbaa bara meeqadhaa? Waggaa tokko. Waggaa tokko keessatti dabalan ji'ichatti dabalan. Waggaa tokko chiin ji'a meeqa? Ji'a kudha. Gabaabaa isinitti ne. Torba hir'isuu kudha lamaa hir'isuu hin dandeenye. Kanaafuu maal feena? Waggaarraa walqee. Waggaan tokko ji'a meeqa? Ji'a kudha lama. Ji'a torbaaf ji'a kudha lama meeqa ta'an? Ji'a kudha sagal. Ifaan ji'a kudha sagalirraa ji'a kudha lama hin taane sirriitti ka'a. Ji'a torba. Dhumeera dubbichi. Ulfa guyyaa kudha torbaaf ji'a torbaa yookiin ulfa ji'a torbaaf guyyaa kudha torbaa. Dhumeera dubbichi. Amma maal ta'a? Sila dubbanneerraa. Kaameraa naaniin koo kolfaa jira asiiti. Sila dubbanneera. Yoomiyyuu taanaan akka seera oogistee akka seera maatarneetiin torbeedhaan ibsana malee ibsu tokko guyyaadhaanis ji'aanis hin ibsamu. Inni naannoo keessatti sooshaal laayifii gaafa jiraattan ulfa ji'a ja'aadha ulfa ji'a sagaliidha jettanii dubbattu malee ulfa torbee kudha jiruudha beekamu warra nanaadhaan amma beekumsuu danda'u. Sinii galumti yeroo gara saayinsii fayyaatti gaafattan maaliin ibsuu kan torbeedhaan ibsuu kan. Kanaaf amma ulfa ji'a torbee guyyaa kudha torbaadha. Torbee meeqadha kan jedhu bareedu jalqaba ji'ichi maalitti naannoo qabu guyyaa. Meeqa jechuun torba baay'isii soddomaadha jechuudha. Yeroo baay'isii soddoma meeqa? Torba baay'isii digdamii zeeroo jechuudha. Dhibba lamaa idoon guyyaa kudha torba. Idoon kudha torba. Dhibba lamaa digdamii jechuudha. Dhibba lamaa torba. Yeroo meeqaatiin torba. Maal? Dhibba lamaa digdamii torba si'a torba si'a torba si'a meeqadhaa kan jedhu barbaanna jechuudha. Laasuma idoonaan idoonti deemaaf sadii digdamii isa boodanii tutaa kudha torba meeqa ta'u kudhaaf meeqa ta'u sadii ulfa torbee soddomii lamaaf guyyaa meeqa guyyaa sadii. Barsiisa dhumeera miti dachaan jirtu sirrii dhooruu dhumeera warri dhume jettan yoo baay'ee sirriiti. Maaltu hafe? Maaltu hafe? Maal tafettanii yaaddu? Wanti kee kaameraa maaliin baay'ee jira. Garuu wanti hafe tokko maaliif eegu deebi'a. Wanti yoo nama namaaf bu'e torba jechuunis ganna darbe ganna beektu miti ganna keessadha. Kan inni maal ta'e keessa jiraachuu jalqabe. Kan inni ulfaa'an. Amma mana jechuun bara lafee kuma lamaaf kudha saddeet. Barreen gaddaa shantii kuma lamaaf kudha torba. Amma eegdee ulfaa'u kuma lamaaf kudha saddeet gadanii sadii sadii. Seera biyya kanaattis akka Itoophiyaatti bara kuma lamaaf kudha torbaamu gara kuma lamaaf kudha saddeetitti gaafa ce'u daldalli guyyaa darbii jiraannu jira moo hin jiru? Jira. Maal jedhama? Qaammee jedhama. Gaafa qaammee guyyaa shan jiraatu mucaan kun gadameessa keessatti gadameessa keessaa uffata Itoophiyaa deemuutu gadameessa keessaa beelan damuun jiraateetu hin jiraan eessa jiru waan jiru. Kanaaf guyyaan darbii shan jiraatu inni jira. Kanaaf maal gochuu qaba? Dirqama itti bahuu qaba. Torbee soddomii lamaaf guyyaa sadii dhufaa ture guyyaa sadiitti guyyaa shan jira. Maaliif qaammee guyyaa shan fayyada? Maaliif guyyaa ja'an fayyadamu warra chaartan walumaa galanii guyyaa shan gatii asseefta ta'uuf kalkuleeshinii kanarratti. Garuu qormaata gaafa qorantan siyoosiis haa ta'u, kompirehensiiv egzaamii haa ta'u, naashinaal egzaamii haa ta'u,
yeroo akkas akkasii garuu koomaa keessatti fuudhee at that time Pavlov was 6 isiniin gara taana guyyaa jaatteedha yeetteedhaam yeroo 5 jedhe shanitteedha yeroo waan dubbannu garuu ciccimoo barannutti ulfaame barannutti dhalachaa garaagara taanaan garuu maal gootu dirqama maal gootu kan itti da'u qabu kanaafuu mucaa kanatti meeqadha shanidha shanidhaa ta'u guyyaa sadii guyyaan shan meeqadha guyyaa saddeetdha guyyaa sadii jechuun torbeen gooti torbee tokko guyyaa tokko kanaafuu maal gootu torbee saddeetii lama gara saddeetii sadii guyyaa tokkotti deemaa jechuudha. This is all about gestational age calculation. Okay, baay'een keessan confused bakka isin taatan beeku. Keenya biraa tokkoon isinii dabala. Maal? Gestational age akkatti hojjeta. Isa taane garuu expected date of delivery yookiin immoo daa'imni yoom dhalataa mucaan tokko yoom dhalataa kan jedhu isas calculate waan godhu jira salphaadhaan actually kanaafuu isatti tun darbu example sadaffaa tokkoon isinii dabala isa waa'ee qaamni qabu kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Fakkeenyaa wayinaa fudhadhaasti. Lakkoofsi na barbaadan lakkoofsi. Fakkeenyaaf dubartii tokko yoomaadha. Harrumaadha. Kaameeramaa. Harrumaadha. Gaafa torbaa dhuftee as deebi'an. Dubartiin tokko gaafa torbaa dhuftee ji'a meeqaffaa? Ji'a torbaffaa dhuftee dhumaramaan kudha saddeet sirriitti dhaggeeffata. Dubartiin tokko gaafa torbaa ji'a torbaa 2018 gara keenya dhufte sibiil gaafatanii maal akka nu gaafatan laguun kee inni darbee yoo ture jettanii gaafatanii isa booddee meeqaan naa jedhu gaafa meeqaan okay gaafa saddeetii achi yoo gaafa saddeetii kan biraa ji'a meeqaan ji'a kudhanii 2000 torbaadha jette. Formulaan kun yommuu maal? Formulaan kun yommuu geejjiba VVT birrisee laafuu normaal manipulation rate maal argachuun gestational age argachuun. Umurii daa'imaa argachuun guyyaa keenya dubbisuu guyyaa maali? Guyyaa lakkoofsiisa dhumaadha. Mitiiree eeggise. Kanaafuu maal kan hin goonu? Hojii peerata 2018 beekuu VVT. 8 maal? Laafuu normaal menstruation rate. Excellent. Wala virus na dhaggeeffata. Gurgurtoota guutummaa ganaa eenyurraa baala dheerachuu inni keessan eenyurraa ji'a tokko inni tokko ji'a achi 30 dabal kan kana yeetu gaafa 30 birrisni sabbayi digdamii sagaltaa sirrii dhabduu 29 Bidire ji'a torbarraa taasisan ja'a maal ji'a tokko asitti gatii dhiyeeffannee jiru. Kanaaf maal doon ja'arraa kudhan kaasa. Ja'arraa kudhan ka'uun ji'a kudhan kaasuu hin dandeenya. Hin dandeenya. Maal godhee waggaarraa ji'atti dabala. Ji'a kudha lama yookiin immoo waggaa excellent. Kanaafuu kudha lama gaafattee daanuu beektu 18. 18 irraa kudhan hin taane ta'udha. Meeqa akka bira galu? 18 irraa meeqa? 8 jechuudha. Ofiichi wanta ji'a 8 guyyaa meeqaadha? Guyyaa 28. Isa booddee torbeedhaan ibsuu kan torbeen ibsuuf jalqaba ji'ichi gara maaliitti naannoo qaba? Gara guyyaa. Kanaaf maal jedhu 8 baay'isii 30 inni jechuudha. 8 baay'isii badii meeqa? 24. Isa booddee booroo jira 200 asii leetti kan 29. Edee 29 meeqa ta'a? 260. Ulfichi ulfa guyyaa 260. Firoo meeqa? Firoo torba. Maali? Torbee meeqa ta'a kan jedhu barbaanne. Torbaa gaafattan 2 torbaaf ni rama. Eeyyee. Inni rama. Eeyyee. 26 torbaaf goon. Meeqa ta'a? 321 ta'a. Isa booddee kun kanaan badaa kunneen 50. Bu'uuraan 8 50 8 Mitiire isa booddee meeqa taatu? 3 ta'a jechuudha. 3 torbaaf ni rama. Meeqa ta'a? 38 guyyaa 3. 38 guyyaa 3. Garuu
hammi hin dabalatamoo hin dabalatu hin caalu. Amma itti dabaluun burqaa kan inni ta'u yoo asintan yeroo barri dubartittiin ulfoofteef barri isheen biratti maal ta'a gargar ta'udha. Irra isin deebi'a. Barri isheen 2000 ta'u. Barri gushee 2000 barri isheen 2000 taanaan Bijaan darbii 2015 ce'amu jirti. Ammii kan jedhamu. Kanaaf maal gochuu qabu? Itti deebi'uu qabu. Kan dubartii kana ammoo 2015 bira laguu ishee kana ta'e kan isheen ulfoofte immoo maal 2010 kana biddeenyaan jiru. Namni guyyaa nagara guyyaa 5 kanaatu 38 guyyaa 3 guyyaa 5 meeqa ta'a? Guyyaa 8 kanaafuu meeqa ta'a? Guyyaa Oktoobar 9 fi guyyaa tokko ta'a. Maal guyyaan kanneen torbee tokko gadi guyyaan 8 torbee tokko guyyaa tokko gadi kana 39 guyyaa tokko ta'a. Next immoo waa'ee viidiyoo kan ilaallu ta'a jechuudha. Subscribe gochuun dagatina, share waliin gochuun dagatina. Thank you so much.